Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam iyyoon eegdanii, akkam isaati kan eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e, maqaan gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheeniis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu torbee sooma guddichaa, torbee jaaffaa kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa torbee jaaffaan kun tajaajila amanamaa kan ta'e kan keessatti barannudha jechuudha. Tajaajila amanamaan kunis eenyu laata? Eenyudhaan tajaajila amanamaa kan jedhame kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa asirratti hubachuu kan qabnu tajaajila amanamaa yookiin torbee jaaffaa kana keessa yookiin sooma guddichaa kana keessatti amanamummaan tajaajilaa kan ture eenyu kan jedhamu Gabraheer kan jedhamu jechuudha. Tajaajila amanamaa ture. Egaa Waaqayyo koo fedha kee gochuun natti tola, seera kees gara laphee koos keessa jira. Seerri kee gara laphee koo keessa jira. Ani waldaa guddicha keessatti waa'ee dhugaa kee argatanii furamuuf misirraachoo himeera. Yaa Waaqayyo akkuma beektu kunoo ani afaan koo kanaan labsuuf hin dhoowwine jedhee faarfannaa Daawit boqonnaa 40 lakkoofsa 9 irratti barraa'ee jira. Erga soomni guddichi gooftaa keenya eegalee torbee torbaffaa moggaasa torbee sanaa isinitti himaa fi faarfannaa yaariin waliin wal simsiisan dhiyeessuun keenya ni yaadatama jechuudha. Egaa kun hordoffaan yookiin immoo kan ilaallatu torbee jaaffaa kana irratti tajaajila amanamummaa kan argannu jechuudha. Egaa torbeen kun tajaajila amanamaa Gabraheer jedhamu kabajama. Guyyaa kanattis gooftaan keenya duuka bu'oota yookiin tajaajiltoota isaaf kennaa tajaajila amanamaa akka Gabraheer jedhame kan itti dhugaa bahaniifidha. Kanaaf torbee jaaffaa sooma guddichaa kanaan tajaajila amanamaa yookiin Gabraheer jedhamu mana amantaa keenya keessatti ittiin beekama jechuudha. Qulqulluu Yaareedis kitaaba sooma duggaa jedhamu irratti torbee kanaaf faarfannaa gadii kan armaan gadii kana yookiin immoo kan nama simii jedhu kana faarfate jechuudha. Innis waan gaarii gooftaa isaaf hojjechuuf tajaajila eebbifamaa fi amanamaan eenyu kan qabu hunda irratti kan muudu dabalee Waaqayyoof arjaaf xinnummaallee amanamee gara gammachuu gooftaa kee kan jedhu akka tajaajila garraamii akka tajaajila Kiristoos amanamaa ta'a. Gooftaa keessan hanga cidha deemee deebi'utti cimaa eegaa jedhee jechuudha. Egaa tajaajila arjaaf boomni isaa sa'aatii mara irratti yeroo hundumaa halkanii fi guyyaas laphee isaa qulqulluudhaan kadhannaa dhugaan sanbata kabajaa hiriyoota isaatiif yaada, hiriyoota isaa keessaaf gaarii oolaa, hiriyoota isaatiif waan gaarii hojjechaa, abbaa isaatiifis yaada gaarii qabaachaa, lubbuu keessas akkasuma lubbuu isaa keessas lubbuu namaatiifis cubbuu keessa kan baasaa turedha jechuudha. Egaa guyyaa kana wangeelli dubbifamu kan faarfatamu qulqulluu Yaareed kan faarfate waliin kan wal fakkaatudha. Innis wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 kan jirudha jechuudha. Dubbii kana nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eetti inni hojjetaa isaa waamee horii callaa qaban turan ni kenneef jechuudha. Horii callaa qaban kana jechuudha. Akkuma humna isaaniittis isa tokko meetii 5,000 kenne, isa kaaniif immoo meetii 2,000 kenne, isa kaan immoo meetii 1,000 kenne jechuudha. Egaa namoota kana sadii yaamee jechuudha. Tokkoof 5,000, tokkoof 2,000, tokkoof 1,000 kenne jechuudha. Egaa isaan kanaaf ni kenne jechuudha kennaa. Isaanis kenneef raawwate biyya fagoo deemee namicha inni meetii 5,000 fudhate
isuma sana dhaqee itti bitee gurguree biyya fagoo deemee meetii 5,000 buufate qixxeetti buufate jechuudha. Inni meetii 2 fudhate immoo innis daldalee namicha meetii 1,000 daldalee bu'aa buufate. Namichi inni meetii 1 fudhate garuu dhaqee boolla qotee awwaale bu'aa waan tokko hin buufne. Egaa yaa saba Waaqayyoo namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo dubaratanu sagalee Waaqayyoo soo dhagaanu akka nama dhageenye jecha Waaqayyoo awwaalanii kan ta'an osoo saba biraan hin geenye adaraatti kennan oduu galmaan hin geenye kan ta'an baay'een isaanii ni jiran. Kennaa Waaqayyoon kenneefitti kan fayyadamne baay'een ni jiran. Kennaa faarfannaa osoo qabanuu kan faarfanne baay'een ni jiran. Kennaa barsiisoo osoo qabanuu kan hin barsiifne baay'een ni jiran. Kennaa nama gorsuu kan qaban yoo jiran kan nama gorsine baay'een ni jiran. Kanaafuu kennaa ofii awwaalanii kan deeman baay'een ni jira. Gaafa Waaqayyoon immoo warroota kennaa isaanii baasassan wajjin jiramoo warroota kennaa awwaalassan wajjin yaa saba Waaqayyoo eenyu laata kan eebbifamu eenyu laata kan kennaa isaa baasee barsiise moo kan kennaa isaa dhokfate yaa saba Waaqayyoo egaa hojjettoota kanaaf yookiin meetii 5,000 kan fudhate 2,000 kan fudhate 1,000 kan fudhate kana abbaan 2,000 buusee jira. Abbaan 5,000 buuseera. Abbaan 1,000 garuu qotee awwaale jechuudha. Egaa gooftaan hojjettoota isaa sana yeroo dheeraa booda deebi'ee dhufe horii isaanii sanas irraa lakkaa'ate namicha inni meetii 5,000 fudhate kana biraas meetii 5,000 buufatee jira waan ta'eef yaa gooftaa meetii 5,000 natti kennitee turte ilaa ani immoo meetii 5,000 buufadhee jira jedhee deebiseef jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis maarree ati gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis maarree ati ba'eessa goote nama eebbifamaadha. Hojii gaarii hojjette nama amanamaadha. Ati waan xiqqoo irratti amanamte waan guddaa irratti ni filatamta jedhe Waaqayyo isa eebbise jechuudha. Inni guddaa irraas waan guddaa akka buufate jechuudha. Egaa gammachuu gooftaa keetitti jiraadhuti ati gammadii jiraadhu jedheen akkatti eebbifama. Namni kennaa kennameef kennaa isaa dhugaa ba'e akkatti argata. Namni namaaf yaade namni sagalee Waaqayyoo baratee nama barsiise namni sagalee Waaqayyoo dhagee nama dhageessise akkanatti eebba argata jechuudha. Namichi inni meetii 2,000 fudhatees immoo dhufee yaa gooftaa meetii 2,000 natti kennitee turte kunoo anis meetii 2,000 buufadheera jedhee gooftaa isaatti amanamummaan isatti dubbate. Waaqayyoonis waan xiqqaadhaaf kan amanamte waan guddaa irratti ni filatamta. Ati nama eebbifamaa fi nama amanamaadha jedhee isatti dubbate jechuudha. Namichi meetii 1,000 fudhate garuu dhufee yaa gooftaa ati nama jabeessa yaa gooftaa ati nama gara jabeessa iddoo atiin facaasne galfattu iddoo atiin bittinneessine walitti qabattu ta'uu keenyan beeka. Kanaaf si sodaadheen dhaqee meetii naaf kennite awwaale olii kee kunoo beekuman awwaale sanii fidee dhufee jedheen jechuudha. Egaa gooftaanis garuu deebisee hojjetaa hamaadha fi dhibaadha. Nama hojii kee fudhatama hin qabne hin facaasin akka galfattu hin bittinneessin akka walitti qabattu beekta miti ati meetii koo warra dhalanitti fudhuufi warra dhalaatti fudhadhuuti biraa anaaf kaawwadhu siin jenne ture. Egaa namni kun asirratti Waaqayyoon abbaan meetii tokko qotee kan awwaale. Namoonnis Waaqayyoo kennaa humna isaatiin kennaaf yaa saba Waaqayyoo kennaa humna isaati waliin kennuuf kennaa barsiisoo qabaatan hanga humna isaa barsiisutti kennaa Waaqayyoon kennaa faarfachuutis kan qaban amma faarfachuu qaban kennaa hundumaa jechuudha. Kennaa ofiitti yoo fayyadamne kennaa sunuu namarraa fudhatama. Kennaa sanitti yoo fayyadamne ni abaaramna. Kennaa sanitti yoo fayyadamne nuti nama kufaa taana jechuudha. Egaa dubbii wangeelaa kunis hiika qaba. Hiika isaas abbaan qabeenyaa kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Meetii saniin kan fakkeeffame kennaa namootaaf kenname wal fakkeeffama jechuudha. Kunis tokkoffaa irratti fi inni lammaffaa hojjettoota argachuu isa agarsiisuu isaati jechuudha. Hojjetanii isaan argachuu isaanii agarsiisa. Gooftaa isaaniitiif amanamoo waan ta'aniif isaanis Waaqayyo sodaachuu isaanii warra gadi of qabummaa yookiin immoo dhiibamummaa san keessatti kan lakkaa'aman osoo hin taane hojjetanii bu'aa buusatanidha jechuudha. Inni lammaffaan akka isa tokkoffaa maaliif naaf hin kennamne hin jenne yookiin natti xiqqaate hin jenne waanuma isaaf kenname amanamee fudhateera hojiitti siikeera jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu adaraa isaanitti kenname ba'anii jiran jechuudha. Isaaniiyyuu bu'aa harka lama buusaniiran jechuudha. Gatii isaanii
kennames walqixa tajaajila amanamaa maqaa kabajaa isaanii kennameefira. Gabaabumatti warri amanamanii argamanidha. Kanaaf isaan kenname kan isaaniif kenname murtaadha, gahaadha. Kanaaf jara kanaaf lamaan irraa wanti hubannu akka kennaa nuuf kennametti Waaqayyo tajaajilu akka qabnudha jechuudha. Bakki nuti filate bakka inni nu filatetti taanee argamuu qabna. Kan inni kenne lakkaa'uu miti. Isuma nuuf kenname san hojjechuu ni qabna. Jarri kun lamaan hordoftoota Waaqayyoo jaalalaa fi amantii mana amantaa yookiin immoo mana Waaqayyoo tajaajilaa bakka bu'u jechuudha. Inni sadaffaan kana isaaf kenname natti baay'ate yookiin natti xinnaate jechuu dhabuu isaatiin namichi kun hojii hojjechuu irraa yeroo hojii hojjetu rakkoo isaa muddachuu danda'u yaadee sodaatee nama abdii kutatee ture. Akka ilmoota isaa hojjetee badhaasa argachuu dhiisati kanuma itti kenname guyyaa amaname ofirraa hin galchine. Kanaaf homaa hin hojjenne. Kiisii isaallee amanuu dadhabee waan isaaf kenname lafa qotee awwaale. Nama amanuu fi amanuu baachuu gidduutti kan argamudha. Yommus gooftaan isaa fuuldura dhiyaatee waan gaarii hin dubbanne yaa gooftaati nama gara jabeessa jedhee dubbate. Yaa saba Waaqayyoo uumaa isaatiin yookiin gooftaa isaatiin ati gara jabeessa jedhe. Iddoo ati hin facaasinitti kan galfattu, iddoo ati hin bittinneessiin kan walitti qabdu ta'uu kee nan beeka. Kanaafas sodaadhee dhaqee meetii kee lafa qotee awwaalee horiin kee kilootii jedhee jedhe laala. Yaa saba Waaqayyoo akka kana Waaqayyootti dubbata. Har'as kennaa Waaqa baatanii waan meeqa kanaa sa'an xinnoo miti baay'een isaanii ni jiran kennaa Waaqayyoo kennee baatanii jechuudha. Yeroo barsiisan shakkitoota namoota morman mo'uu laata. Yoo barsiisan warroota shakkitootaan mo'uu laata. Dhugaa beekuu osoo lallabee nama hidhamaa nama reebamaa laata. Yaa saba Waaqayyoo dhugaa beekuu osoo lallabee nama hidhamaa nama reebamaa ni gaafatu laata. Cubbamtoonni osoo dhugaa dubbannee nu ajjeesu laata. Maaliif callisne ta'e mindaa koo eenyudha jedhanii of gaafatu laata saba Waaqayyoo. Kanaaf hundumti keenya inni hundumarra xinnaa kennameef isuma hojjetee deebisuullee hin dandeenye osoo hundumarra guddaa fudhateera ta'e yoo akkam godha laata. Namichi inni lammaffaa suni tokkoffaa irratti inni sadaffaa immoo isa lammaffaa irratti inaafuu isaanii irra hin jiraatu. Namni hundinuu Phaaphaasii ta'es luba ta'es faarfataa ta'es barsiisaa ta'es hundumti isaaniitu kan walirratti kaan yookiin immoo aangoodhaan kan waliin mormanii miti. Gara addunyaatti yaada kana yoo deebisnu ummanni biyya tokko hundinuu mootii ta'uu hin danda'u. Kan nama tokkoof qofaadha jechuudha mootii kan ta'uu danda'u. Namni hundi Phaaphaasii ta'u, namni hundi luban ta'u, namni hundi faarfataan ta'u, namni hundis barsiisaan ta'u jechuudha. Warri isa jala jiranis hojii isaan jala jiru hojjechuu qabu. Kanaaf kennaa nuuf kenname sana tajaajiluu qabna. Yaa maatii Waaqayyoo fakkeenya namoota sadan kana kenname kun mana amantaa keessatti namoonni kennaa adda addaa kennameefidha. Phaaphaasii ta'uu, tiksituu, ijoollee isaa ta'uu beekuu qabna. Hoolota gooftaa ta'uu, barsiisaa wangeelaa ta'uudha. Faarfataa ta'ee faarfachuun faarsudha. Abbaa qabeenyaa ta'ee qabeenya isaatiin tajaajila mana Waaqayyoo deeggaruu fi kanneen kana fakkaatan bakka bu'uudha jechuudha. Inni kaan adaraa isaaf kenname amanamummaan yoo bakka bu'e yoo bakkaan ga'e bu'aa buusuu kaan immoo imaana Waaqayyoo nyaate uumaa isaa gaddisiisuu ni jiru jechuudha. Kanaafuu kun immoo nurraa hin eegamu jechuudha. Yaa uummata kiristaanaa kennaa hundi keenyaaf kenname jira. Garuu hangam kennaatu kennaa nuuf kennametti hojiitti gaariidha laata. Yaa saba Waaqayyoo yoo qabaatte ittiin tajaajilaa jirta moo laata. Yoo dhabde ittiin kadhannaa keetiin jabaachaa jirta laata. Saba Waaqayyoo ofaa gaafannu hundi keenya. Akka namicha sadaffaattis boolla qotee awwaaltee ta'aa laata. Gaafiin kun nama hin ilaallanne hin qabu. Deebii isaas deebisuuf nurra jiraata. Hanga kiristaana taanee jireenya bara baraa abdii eeggannutti kiristaana taanee namni kennaa hin qabne tokkollee hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Namni tokko barsiisuuf, faarfachuuf, luba ta'ee tajaajiluuf, Phaaphaasii ta'ee uummata gooftaa isaa tiksuu ta'a. Kanaaf kana qofaa miti. Hundinuu ogummaa qabuun, qabeenya qabuun, humna qabuun amantaa isaa deeggaruu qaba jechuudha. Hundinuu bu'aa
du'aadhuma irratti yookiin gatii isaa kennamu walqixa tajaajila hundinuu gatii walqixa ta'e qabu innis mootummaa waaqayyoo dhaaluudha hundi isaaniitu jechuudha. Phaaphaasii waan ta'eef hunda caalaa bu'aa addaa hin kennamuufi yookiin immoo qabeenyi isaa tajaajila gatii gadi aanaa hin argata miti. Egaa namni firii isaa facaase firii isaa nyaata waan ta'eef jechuudha. Egaa Phaaphaasiinis kaayyoon isaa mootummaa waaqayyoo dhaaluudha. Tajaajilaan hundumtu mootummaa isaa waaqayyoo dhaaluudha. Lubaas ta'ee mootummaa waaqayyoo dhaaluudha. Faarfataas ta'ee mootummaa waaqayyoo dhaaluudha kaayyoon isaa jechuudha. Waaqayyoo galateeffachuudha kaayyoon isaa. Wanti nurraa eegamu sodaa waaqayyoon laphee qulqulluu waaqayyo tajaajiluudha. Bu'aan keenya tokko isa kanaadha. Qotee bulaan yommuu sanyii facaasee facaasu simbira na jalaa nyaatti osoo hin jedhin osoo biqilaan naalaa baddi hin jedhin sanyii isaa baasuu hin dhiisu ilma facaasa nan argadha jedhee amantii facaasee haammatee galfata yookiin kan hojjechuu baate waan haammatus nyaatus ni dhaba jechuudha. Nutillee akkasumaadha yeroo amannee hojii waaqayyoo hojjechuu baanne jireenyi bara baraa mootummaa waaqayyoo keenya dhabuu ni dandeenya. Kanaaf bakka waa'een keenya nu barbaadetti of kennuu qabna. Gammachuu guddaanis waaqayyoo wajjin jiraachuu qabna yaa saba waaqayyoo. Kana kan nurraa eegamu mana waaqayyoo keessatti waan kan argamu kana. Egaa nutis akka Niqoodimoos amanamaa yookiin tajaajila amanamaa taanee kennaa nuuf kennameen akka tajaajilu waaqayyo nu gargaaru. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee galanni abbaadhaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf galanni Yesuus haadha isaatiif yaa ta'u. Ameen.